Abdii namatti kennan hojjechuun akka danda'amu, jijjiirama fiduun akka danda'amu, naannoon keenya bakka barbaadamu gahuu akka dandeessu wantoonni akka calaqqeetti agarsiisan kan itti raawwatamanidha. Waan waggaa baay'ee irratti sodaatamaa ture keessattuu caasaa gandaa afaan ol qabatee hojiitti hiikamee hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru xiiqiidhaan caasaan kun akka raawwatamu hojiitti akka galu barate taasisedha. Dhimmoonni shan kanaaf bu'uuraas akeekan ciminaa fi hanqina mudate adda baasuun hojii waan lakkoofsarra darbeen madaaluun barbaachisaa akka ta'es himan. Ciminni nuyi qabnu maalinni hanqinni nuyi qabnu maalinni kun sirriitti adda bahee hubatamuu danda'u ture jira. Amma barbaadamu maaliif oomishuu dadhabe? Namni amma barbaadamu maaliif qusachuu dadhabe? Namni amma barbaadamu immoo liqeeffatee gulantaa adda addaatiin himaaxarraa kaasee sadarkaa adda addaatti qonnaan bulaa dabalatee maaliif ce'uu dadhabe? Maaliif amma barbaadamu galii qusannaa mootummaa uumuu dadhabe? Galiin naannoo keenyaatti sassaabaa jirruu fi GDP naannoo keenyaa faana wal bira qabnee yeroo madaalu baay'ee duubatti hafa. So mootummaan naannoo keenyaa guutumaan guututti of faayinaans gochuu hin dandeenye. Misooma fedhii misoomaa jiru faayinaans gochuu hin dandeenye. Kun maaliif ta'e? Dinagdeen nu ijaaraa jirru kun qulqullina hin qabaatu taanaan carraa hojii amma barbaannu uumuu hin dandeenyu. Iyyummaa sadarkaa barbaadamutti injifachuu hin dandeenyu. Mootummaa haala mijataa uumu qormaatilee fi rakkoolee ijaarsa sirnaa irra aanee ijaaruunis ijoo keessaa tokko jedhan. Mootummaan keenya mootummaa dandeessisu goonaa jennee jirra. Jireenya qonnaan bulaa, jireenya horsiisee bulaa, jireenya jiraataa magaalaa kan dandeessisu inabilariidha. Haala kan mijeessudha, gufuu kan ta'u, kan sakaaloo hin taane kan haala mijeessee ce'umsa gama hundaayyaanu sana milkeessudha jennee keenya jirra. Olaantummaa siyaasaa argachuun akkasuma hooggansi gaafii maaliif jedhu deebisuunis murteessaa akka ta'e akeekan. Ilaalchota da'oo qaamolee adda addaa ta'an bu'uuraan buqqisuu irratti, ka'umsa rakkoo adda addaatiif nu saaxilan qixaan injifachuu irratti maaliif hojii siyaasaa keenya sadarkaa sanitti uummata keenyaaf kaayyoon qabannee qabsaa jirru kun sadarkaa barbaadamutti jijjiirama barbaadamu akka fidu. So gaaffiin maaliif jedhu hooggansi kun deebisuu qaba. Bara 2018tti dhimmoonni lama akkaan xiyyeeffannaa barbaadus himan. Karaa ga'umsa qabuun hooggannee bara hojii gurguddaa lamatti hojjennudha. Waggaa 4 dura uummata keenyaaf waadaa gallee itti filatamne bara itti goolamnu bara kana. Kanaaf wantoota waadaa irratti itti galle kan paartiin keenya yaa'ii lammaffaa isaa irratti murteesse hunda duguugnee bara itti raawwannu bara kana. Tokkoffaan kanaaf lammaffaa bara immoo filannoo